ilmaan namootaa wantoota adda addaa kan raawwatan, haalawwan adda addaa kan isaan mudatuu fi miirri adda addaa kan isaanitti dhaga'amu lafuma keenya ishee xinnoo taate kana irrattidha. Beekumsi keenya guddachaa yommuu deemu, waa'ee addunyaa kanaa fi ga'ee isa keessatti qabnu caalaatti beekuu barbaanna. Jireenyi kaayyoo qabaa? Jireenyi kan jalqabe akkamitti? Lafarra kan jiraannu maaliif? Jireenya kaayyoo qabu jiraachuuf jireenya keenya keessatti wantoota adda addaa goona ta'a. Fakkeenyaaf addunyaa irratti jijjiirama fiduuf carraaqna ta'a. Yookiin wanta egeree gaarii qabaachuuf nu gargaaru gochuuf yaalla ta'a. Yookiin jireenyi keenya hariiroo maatii fi michoota keenyaa wajjin qabnu irratti akka xiyyeeffatu goona ta'a. Garuu wantoonni kun qofti gammachuun bannee nuuf argamsiisuu danda'u? Yeroo baay'ee erga duunee booda namoonni inni nama akkasii ture yookiin wanta akkasii raawwateera jedhanii akka nu yaadatan barbaanna. Kaayyoo jireenyaa beekuu fi gammachuu dhaabbataa ta'e argachuuf maaltu nu gargaara? Kitaabni qulqulluun uumamumaan akkuma fedhii nyaataa qabnu, fedhii hafuuraas akka qabnu dubbata. Fedhii hafuuraa keenya kana hin guuttannu taanaan matumaa gammachuu dhugaa argachuu hin dandeenyu. Waaqayyo karaa dubbii isaa akka isa beeknuu fi akkaataa jireenya gammachiisaa argachuu itti dandeenyu akka barannu nu affeereera. Akkas jedheera: Ani Waaqa kee Yehoo'aa, isa wanta si fayyadu si barsiisu, karaa irra deemuu qabdu irras si gaggeessudha. Ajajawwan koo xiyyeeffannaadhaan utuu dhageesseetta ta'e akkam gaarii ture! Silaa nagaan kee akkuma lagaa, qajeelummaan kees akkuma dambalii galaanaa ni ta'a. Kaayyoon jireenyaa Waaqayyoon waaqeffachuu fi qajeelfama isaatiin jiraachuudha. Waaqayyo bara baraaf akka jiraannu barbaada. Dhugaa kana amannee yoo fudhanne, ammas ta'e bara baraaf jireenya kaayyoo qabu jiraachuu dandeenya. Waa'ee mata duree kanaa fi waa'ee mata dureewwan kan biroo hedduu caalaatti barachuu yoo barbaadde, weebsaayitii jw.org jedhamu ilaali.